Egaa akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaa isin duubatti argaa jirtan kana abdu meeshaa isin duubatti argaa jirtan kana abbaan manaa yookiin immoo namni bakka dhufee irraa fuudhaa jiru isaan kana jechuudha. Bakka meeshaa kanaa jechuudha isaan maal akka meeshaa kanaaf ta'anillee isaan warra meeshaa qalabatiif maal akka ta'anillee nu ibsanii itti aansuudhaan immoo amanaa kanallee akkuma nurraa fuudhaniin bakkaan ga'aniitiin wanti kun cidhaaf diinaa kun immoo maatii namoota kanaan dura cidha fudhatan natti fakkaate baay'ee. Namoota kanaan dura cidha godhatantu dhalabatee jira. Yaada kana irratti yaada nu kennanii raawwatanii immoo gamichaan itti fufnaa jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya wanni amma isaan ibsiisaan isin dabarsan kun waanuma sirriidha. Waan qabatamaa iddoo iddootti argamneetiin ilaalaa jirru. Anillee obboleessa kiyya Ahmad Nuuroo bakka bu'ee meeshaa isin argitan kana irraa fuudhuuf dhufee haalli isaan itti hojjetanillee akkuma isin argitan kana waan bareedaadha. Isa dabalataa immoo hiriyaa Ahmad Nuurootiif meeshaa dabalataa natti kennanii jiru. Innillee akkuma isin argitan kana wal fakkaataadha meeshaan isaanii. Haaluma kanaan haala bareedaadhaan hojjetanii isaanis waan imaanaa isaanirraa fuudhan akkuma imaanaa fuudhanii bakkaan ga'anii jiru. Akkuma argitan kanadhaan illee harkaa fuudhuuf deema. Imaanaa rabbii nama bakkaan ga'u nuuf haa godhu. Waan gaariidha. Haaluma kanaan itti haa fufanii isinis haaluma kanaa yoo fedhii qabaattan gara isaanii dhuftanii akka ajajattan isiniin jedha. Galatooma. Guddaa galatoomaa yaada nu kennitaniif illee guddaa galatoomaa maqaa chaanaalii Ashaa Indaka Jirtu jedhuu fi hordoftoonni keenya bakka bu'uudhaan illee guddaa isin galateeffadha. Kanatti aansuudhaan amaanaa nurraa fuudhan akka bakkaan geettanii fi itti aansuudhaan immoo warroota cidha qaban immoo warra ijoollee biyya alaa jiran kanaan dura dhalabatanii baay'ee amaanaa kana namni tokko namni beeku hin jiru jechuudha. Namoota muraasatu beeka maatii keessa isaan keessaa dhufanii immoo haala kanaan nuti immoo har'a dhiyeessineef yoo akkanatti jennanullee gammachuu guddatu nutti dhagahamaa jechuudha. Akkuma san isaan illee dhufanii maal jedhan dhugama dubbachuuf taanaan yeroo baay'ee namoonni fiidbaakii yoo nu kennan jechuudha dhufnee waan arganu nutti hin fakkaatu jedhan. Dhugaadha bakka hundaa meeshaa amaanaa akkaataa jedhamee sirriitti hin argamu. Kanaaf nuti immoo kana haala kanaan namoonni fiidbaakii yoo kennuu keessaniif nullee amaanaa kana gamaan ga'uu kennaaf gammachuu guddatu nutti dhagahama. Ammallee isaan dhaabuu hin barbaannu keessumaa kabajamuudha. Haga kana dhaabnee yaada isaan irraa fuudhuu kenna fuudhuu dhiifama isiniin jenna. Ammaan xumurree jirra. Assalaamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka Jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akkuma argaa jirtan kana istiidiyoo keenya baay'ee bareechinee guutumaan guututti dura isaa cufnee haala kanaan meeshaa baay'ee bareedaa ta'e qabannee isin dhufnee jiru jechuudha. Egaa meeshaan argaa jirtan kun meeshaa nama lamaati. As duuba keenya kan kaameraa keessa hin jirre malee kan nu duuba jiru hedduutu jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa hedduutu jira. Kanaaf har'a meeshaa obboleeyyan keenya nama lama Ahmadii fi akkuma san immootu Kamaal qabannee dhufne jechuudha. Kamaal maal inni tokko? Muktaar. Kamaal Muktaar mi? Egaa isaan baay'ee isaan qofaa miti haadha manaa isaanii wajjin tahanii biyya alaatirraa haala kanaan xalabanii meeshaan kun hojjetamee fi nama lamaaf qophaa'ee jira jechuudha. Inni tokko Diksiisiin deema magaalaa Diksiis gala jechuudha. Inni tokko lamaan isaaniitu magaalaa Diksiis deemu jechuudha. Godina Arsii aanaa Diksiis deemu. Akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun meeshaa 10 duuba algaa qabu. Akkuma san algaa tokko dhuunfaa kophaa kophatti qabu. Akkuma san biffee lama qabu jechuudha. Dizaayinii isaaniitiin haaluma isaan filataniin isaanii hojjennee haala kanaan baasneef jira jechuudha. Ashaan yaada adda addaa yoo qaqqabaatu taate irratti jetteetiin gatii roobni illee dhufaa jira waan ta'eef xiqqashoo qilleensi gara roobaa deebisaa jira. Kanaaf yaada muraasa Ashaan irratti haasofte gatii isaa tokkoon tokko isinitti himna jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun raawwatina warri meeshaa akkanaatiif meeshaa birallee barbaadan gara WhatsApp-tiin dhuftanii nu dubbisuu dandeettanii lakkoofsa biyya keenyaa duwwaa 9 66 50 jechuudhaan dhiiba WhatsApp-ii Telegiraamii qabnaa dhuftanii meeshaa akkanaa fi kanaa olillee xalabachuu dandeettaniin jecha amma kallattiimaan tokko isaatiin meeshaa kan isin beeksifna haga dhumu viidiyoo keenyan wajjin turaa isin jedha. Meeshaa garanatti argitan bicha osoo hin taane milziisa mana lamaaf ta'utu garanatti illee jira. Hayyee haga dhumaa nu wajjin turaa meeshaa gatii tokko isaatiin isin beeksifna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana nuti meeshaan kun iddoon itti hojjetame asuma magaalaa Adaamaatti iddoon itti geessinu guutuu Oromiyaa keessa isinii geessina jechuudha. Isinis haala kanaan lakkoofsa bilbilaa keenyaa fuula chaanaalii keenyaatti irraa fudhattanii akka dhuftan abdii guddaan qaba. Ammaan guutumaan guututti hunda isaatu gatii isaa tokkoon tokko Ashaan isin himte jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kun meeshaan kun hedduu waan ta'eef saffii isaatiin hin ta'e. Alga dizaayinii kanarraa algaan kun akkuma beektanii
gatiin isaa yeroo ammaatti gatii kun soddoma lamadha. Dhaloota keenya adiis immoo firaashaa jira jechuudha. Dhaloota keenya firaashni kun hedduu kan kaarradha. Kan kanaa gadi illee kan kanaa ol illee ni jira ni beekamu illee jechuudha. Inni kun gatiin isaa gatii kun saddeeti. Bakka akka kanaaf san garaagarummaan isaa kun asillee taachee qaba illee mootu deebii qaba jechuudha. Akkuma argitan kana gamanatti illee ilaaltan isinuu dhiirri isaa beekuu dandeenya jechuudha. Dhaloota keenya gatiin isaa yeroo ammaa kanatti gatii kun soddoma jaha yeroo isaan hojjennetti garuu kan agarra ture jechuudha. Dhaloota keenya firaashni kun illee tokkoma karaa riitti as garaagarummaa qaba. Kunis 18 asitti direesiin kun tasriyaatu jira. Asumatti dhangaan asitti direesiin isaanii haala kana tasriyaadhaan jedhamtee jirti. Asitti illee immoo warra kana mataa adda adda qabdi. Kunoo asirra gadi mataa gadi asirra gadi mataa gadi garaagaraa immoo tokko baay'ee kanneen akkuma dinan kana kalarii fi bareedamee hojjetamee xumuramee jira. Yeroo ammoo kana keessatti Ini sagatiin kanas sagatiin dabaluu jira. Haala wal isaanii garaagarummaa qabdi jechuudha. Asitti illee bifteetu jira. Bifteen kun meetira tokkoo fi seentimeetira 60 bal'inni isaa jechuudha. Asitti kuma keessaa jechuudha. Wasta kenna asitti illee garaacha walirratti ufata kan fakkaatu keessaa asitti walirratti wal dhufama jechuudha. Wasta kenna asitti masaaba qaba. Asitti illee masaaba. Asii immoo balbala qaba. Kana fakkaata gamanallee balbala. Asii irratti isaan jechuudha. Dhaloota keenya biffee kana haarawaa miti irratti hin beekan jechuudha. Yeroo hedduu hojjennee baafnu. Baay'ee filatamaa fi kanuma namni hedduu jaallatee ammallee xalabataa jiru jechuudha. Yeroo hedduu biratti filatee hojjechuudha jechuudha. Gatiin isaa yeroo ammoo kanatti qasii kan soddoma saddeetidha. Dhaloota keenya roobni roobee kan ardii jijjiidheera. Maatiin jecha kunoo dolaan kunillee kan fakkaata. Meeshaan inni agarsiisaa jiru kun wal keessaa kan koomishaarii kan fuudhu eenyu asuma jechuudha. Dhaloota keenya kunoo keessaa kan fakkaata iddoo uffata itti galchaatanii kaa'atanii jira. Akkuma iddoo uffata itti fannisan dhaloota keenya jaalli kan immoo kunoo akkuma kana masaaba lama qaba. Gubbaan immoo iddoo koomfortii adda addaa qaba. Asillee beeytanii doolaa abbaa bakki sadiiti. Gamanaan immoo biffee biraatu jira. Kanarraa adda jechuudha. Dizaayinii keessi wantoota danqabeessa jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana isillee balbala lama irratti cufamee jira. Asillee kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Dhaloota keenya. Micaafuu dideen. Kanalleen kan fakkaata jallisallee qaba jechuudha. Haala kanaan hojjetamee jira. Meeshaa sargiiti. Baay'inaan adii baay'ata jechuudha. Dhaloota keenya. Kunoo kana fakkaata biffeen kunillee sanirraa saayiziin isaa bitataasaadha. Dizaayinii isaa bichaatu garaagarummaa qaba. Hunduu akka filannoo abbaa ta'e jechuudha. Gatiin isaallee kun ibsanillee tokkuma. Asitti immoo dolaabatu jira. Saayiziin dolaaba kanaaf ibsanillee tokkuma. Kalariin isaa garaagarummaa qaba. Kalariin ta'an gallee dolaaballee kamana tokko wal fakkaata. Kamana tokkollee wal fakkaata jechuudha. Kun akkuma argitan kana keessaa hundaa'e masaaba qaba. Dubballee akkasuma gargaaraa qaba. Kana fakkaata dhaloota keenya. Asitti immoo direesiin yookiin taasisaa jira. Taasisaa kun teessuma jedhamudha dhaloota keenya. Kunoo kalarii keetiifi kana algaan isaa immoo kana jechuudha. Maatii ol irratti ta'ee jira. Kunoo akka fakkaatan masaaba jaha qaba. Akkuma jecha warraa kana jedhamee jira. Asitti istaantu jira. TV'n ishee amartamii danda'udha. Kunoo balbala lamaa fi masaaba tokko qaba garaacha. Kan fakkaatu keessaa hayyee dhaloota keenya algaa lamaan meeshaa mukaa hunda meegattiira jechuudha. Salli ta'uufis ariitirra jira. Afillee immoo roobaa jira isin jedheera. Nama lamaan ta'u jira. Majlisni inni kun kaaree 10 gaddaan immoo kaaree 9 haaluma teessuma hundaatiin hojjetamee jira. Iddoo waan nuti ta'eef xarapheeza majlisanii asitti galchinee irraa majlisanii immoo daddarruudhaaf iddoo nuti hin geenne dhiifamsiisu jecha. Kun inni kun xarapheeza sana wajjin xarapheeza sana tokkoma haaluma kan kana
jamaatii kaaniin takkatti qarshii kuma kudhanii fi dhibba shan daawwatta kenna haala mana keessaniitiin dizaayinii keessatti kan barbaadan kan ergitanii baala fireemii ta'ee baala ababaa ta'ee kan barbaadan ergitanii ajajachuu dandeessanii inni kun garuu akkuma biratti isaatti kamara latti waan fakkaata haala kanaan hojjannu qaamni jedhatanii jedhawatta kenna shirree sabskiraayib jechuun raanfatina viidiyoon kenna akkuma itti jira viidiyoo haaraa qabannee isinii dhufna isin immoo nu jajjabeessuun raanfatina isin jedhawatta kenna majlisni akkuma gullaaftan qara kunoo beebitiraatiin sallee aaraatu mazaniidhaan meechuudhaaf kun qulqulleessuudhaaf barbaadan haala kanarraa baasuu dandeettanii beebitiraatiin bicha osoo hin taane takkaayaan inni kun jechuudha inni kunis banamuu danda'a kunis banamuu danda'a jechuudha hundi isaatu duuba biichuudha akka beekan haala bichaadha akka banamuu dandeenyu jedha laayif jechuudha